dhimmi nageenyaati wajji wal qabatee hanga daangaatti deemuudhaan quraana achi qara'uun warrootuma silaa daangaa eegan kanaaf du'aa'ii godhuudhaan daanguma kanaahu wanti yeroo hundaa ummata keenya kana fixaa jiru wanti hin beekame tokko jiraachuu dandahaa jee qawwee isaanii keessaa sihirii ummanni ummata keenya ta'in itti dalagee sila shirkummaan sanuu halaal taate sila almu'izzoo soo jaanii godhuuf qabanii mazmudillu fa'a akkaatti godhaniif jira. Guyyaa tokko keessatti anis meenaa kan akkuma keessan kanatti waan kana laalaa jee yeroo irraa banu qarxaasni isaanii san haala kanaa kana qaba. Qarxaasni kun akkana jechuudhaan yeroo qarxaasa san irraa hiiku guyyaa tokkotti qawwee 100 fi gara 60 wahii keessaa qarxaasa gosa wal fakkaataa hiikee ummanni biraa sabni biraa hawaasa keenya irratti godhee beekumsa isaatiin hanga rabbiin isaa laafisee waan kana achitti irraa hiikuudhaan erga guyyaa saniitii qawween takka hin dhaabne naannoo sanitti. Salaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan keenya har'aan tana wanti irraa dubbatu deemnu waa'ee maalummaa aalima guddaa godinni Harargee lixaa aanaa Meeysoo diinni biqilchee irraa haasa'uu deemna. Aalimni kun Sheekh Jamaal Siiraa yookaan Sheekh Jamaal Ahmad Gulubee eenyu? Aalimni kun aalima barnoota gubbaa waggaa 26 ture kan gammoojjiin diidaniin biqilchite. Iddoo dhaloota isaa Haramaroo Daymaa irraa ka'ee aalima 18 gubbaa naannee ilmii fannii hundaan kan walitti qabate har'aan tana gammoojjii aanaa Meeysoo keessatti argamu. Jechuun nama waa hunda rabbii walirratti kenneef tokkoffaa hayyummaa dhalootaa, lammaffaa ilmi rabbi isaa kenne, obsa isaa kenne, gootummaa isaa kenne, arjummaallee isaa kenne rabbiin. Nama waa hunda rabbii walitti qabee fi nama hedduu hogguu garru yoo ilmii qabaate arjummaa dhaba, yoo ilmii qabaate gootummaa dhaba, yoo ilmii qabaate hayyummaa dhaba. Isa ammoo gaa waa hundahu rabbii walitti kennee fi darajaa guddaadhaan rabbiin isa godhe. Ammas Sheekh Jamaal jechuun nama hawaasaaf nama faxina tokko biyyaaf yaadu. Hisaab malee biyyarraaf biyyaaf yaada waan takka biyya takka keessatti hogguu dhagaye naan afaa je'eeti yeroo gabaabaa keessatti ka'ee dhaqa nama dhaamsan goone nama haalaan muslima kanaaf illee yaadu nama ammas hawaasa muslimaa kana bakka isaan godaananitti ilmiidhaan jala deeme ilmii kana isaan fudhachiisuudhaaf jala deemu nama hawaasaaf illee yaade haalaan biyyattii tanaaf illee yaadu nama faxina nama beekaadha nama ammallee beelas dheebus ta'u fi hilaalle nama isa duuba maatiin isa dhiibame. Laalu majlisoota hedduus ni argaa majlisa bakka biraatii waladda majlisni isaa amma guyyaa tokko guyyaa aladaa yoonii fi fudhatte subhii booda sagantaa bira qotee bulaa keenya ka Bukhaarii fi Musliim qabu barsiisaadha. Guyyaa sammaa sa'aatii takka irraa hanga sa'aatii 6tti araddaa biraa dhaqee deemaa barsiisaa. Asrii booda dargaggoota siiraa fi aqiidaa barsiisaadha. Haaluma saniin magriibaa fi ishaa'ii jiddullee barnoota biraa iddoo biratti barsiisa. Guyyuma tokko keessatti majlisa socho'aa kana keessatti iddoo 4tti sheekha barsiisudha. Nyaatitti anamma itti gaafatamaa mana marii islaama aanaa Meeysooti jireenyi kiyya asaboo keessa amas 30 ol diin kana sossoosu keessa turre. Ammoo waan amas 30 kana keessatti inni ammoo amas 5 keessatti tokkummaa namaatis uume nama kanas wal jaalachiise barumsa fi daawaa hawaasa gammoojjiidha kan yeroo takka buqqaadhaa yeroo takka immoo godaanaadhaa horiin godaanaa jiraatu kana dhaqqabsiisuudhaaf kophee lamaan yeroo gannaa kophee lamaan deemu yeroo kophee horofa keessan deemu fi kophee hawaasa yeroo goggoyduutiin deemu takka borsa qabatee takka miila kaatee deemu. Aalima kanaati. Aalima majlisa socho'aa qabu. Wanni majlisoota biraatirraa adda aalima kana taasisu majlisa socho'aa qaba. Iddoo hawaasni keenya horiin godaanu jala godaana. Majlisa socho'aadha. Hawaasa iddoo ulamaa aalimman ilmii bakkaan hin gaatin jiran sochoosadha. Ilmii isaanii akka bakkaan gaatan barsiisu. Aalima dargaggoota iddoo isaan jiranitti carraa barnoota akka ilmii isarraa argataniif sagantaa addaan qoqqoodee iddoo hedduutti yoo xiqqaate iddoo 4 fi 5tti barsiisu. Dhimmi nageenyaati wajji wal qabatee hanga daangaatti deemuudhaan quraana achi qara'uun warrootuma silaa daangaa eegan kanaaf du'aa'ii godhuudhaan daanguma kanaahu wanti yeroo hundaa ummata keenya kana fixaa jiru
wanti hin beekame tokko jiraachuu dandahaa jee qawwee isaanii keessaa sihirii ummanni ummata keenyan ta'in itti dalagee silaa shirkummaan sanuu halaal taate silaa almu'izzoo osoo jaanii godhuu qabanii mazmudin lufaa akka itti godhaniif jira. Guyyaa tokko keessatti anis meenaa kan akkuma keessan kanatti waan kana laalaa jee yeroo irraa bahu qarxaasni isaanii san haala kanaa kana qaba. Qarxaasni kun akkana jechuudhaan yeroo qarxaasa san irraa hiiku guyyaa tokkotti qawwee 100 fi gara 60 wahii keessaa qarxaasa gosa wal fakkaataa hiikee kan ummanni biraa sabni biraa hawaasa keenya irratti godhee beekumsa isaatiin hanga rabbiin isaa laaffisee waan kana achitti irraa hiikuudhaan erga guyyaa saniitii qawween takka hin dhaabne naannoo sanitti. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جل كبرتي أستاذ مراد عبد الكريم من جامعة أرانت نواهي شيخ خينيا شيخ جمال سيرادا يوخان شيخ جمال أحمد قلوبي كباب سي وادوبتشو بروادا شيخ خينيا جا إرجع وجا خبران درا نفني أنا خينيا خنا خيسا قبتاني أردا ديما خيستي الدول ألوتي سانتي برنوتا دين إسلام مجلس حلقة علمي دا إيجالني أشرا إيجالني بروتا باي داف وصونا من إنسان هم بيخين نمني إنسان نوباتين نانو إنسان سانكوفة برسيسات وراني نانو إرجع برجها كنا برسيسان بودا برنون نسون أردالين نانو سنجران akkaataa itti ilmi isaarraa fayyadamuu danda'an irratti sheekni ilmiin tiyya laga cehuu qabdi jee araddoota ollaa isaa jiran hunda ifitti qabee naannoo araddoota maayibaasii gama san jiran jechuudha. Araddaa 10 ol isaan walitti qabee imaammanii fi sheekan ganda keessa jiran warra ilmii duraan carraa barachuudhaa hin argatin karatti muraa turan isaan san barsiisuu eegalee faayidaan bu'aan inni achirraa eegale sun egaa hin dhaabbanne hanga naannoo magaalaa Asabootitti as bal'isee akkasumatti bara 2009 naannoo waggaa 9ffaa majlisa isaati irratti shayni achirraa eegalanii aanaa kana guutuu sagantaa muhaadaraadhaa irra deemanii gaggeessaa turanii achuma keessatti caasaa dhimma islaamaa osoo akka ammaa kanatti haaromfamee gadi hin bu'in dura aanaa mi'eessu akka caasaan sirni bulchiinsaa mataa isaa danda'e akka jiraatutti sheenyi ijaaranii ulamoonni takkaa'uu imaamman masgiidotaatii fi akkasuma darasaa namni duraan ilmii karaa dhaabee ganda ifee keessa galee hanga danda'u ganda tajaajilu jiru hundi ilmii isaanii akka idaataniif laffaatii guddaa taasisanii jiran sheenyi keenya. Erga san booda immoo waggaa 3 kana kunoo erga gara magaalaa mi'eessoo dhufanii itti gaafatamummaan mana marii dhimma islaamaatis isaanitti kenname hojiilee uummataa dhimma siyaasaa osoo hin taane dhimma diinii fi diinagdee akkasuma dhimma nageenya hawaasa islaamaa irratti tokkummaa islaamaa garaagarummaa baay'een dhimmoota aqiidaatii wajjin jiraatanis magaalaa teenya tanarratti shayni wantoota kana tokkomsuudhaaf waan baay'ee hojjetanii arraan tan alhamdulillaahi akka magaalaa teenyatti keessaafu akka aanaa mi'eessotti turaanillee hojjetanii osoo jiranii akka magaalaa teenyatti immoo waggaa lamaan kana bu'aan isaan nuuf buusaa turan adda nuti immoo keessaafittuu akka madrasaa Shamsul Islaam magaalaa mi'eessotti shayni keenyagaa erga gara mana marii kanatti gamana dhufanii isaanillee maatii isaanii asii galchanii madrasaa kana keessatti ilmaan isaanii barsiisuu jiranii hawaasni islaamaadhaa immoo madrasaa kanaa illee akkaataa itti fayyadamuu danda'an shayni ri'aayaa guddaa taasisaa turanii kanaaf bu'aan shayni magaalaa teenyaa fi aanaa keenya kana buuse adda kana akkana jaanii afaaniin ibsuun kan ulfaatu ta'ullee inshaallah gara fuula duraattis immoo hawaasni keenya sheeka keenya faana taane dhimmoota diinii fi duniyaadhaan wal qabatan hundarratti adeemsa jiruu keenya hunda sheeka keenya waliin taane akka tolfannu ergaa dabarfachuu barbaada inshaallah hangana yoon jee nagaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.